ana yookaan ana sammuu kiyya zoorsuudhaaf yookaan nama raachuudhaaf diraamaa irratti hojjettanoo ta'e bakka na dhiisaa. Bakka kana caala sammuun kun zoor waan ta'eef na dhiisaa bannaa taatu ta'u. Sammuu na naannessuudhaaf hojjechaa jirtanoo ta'e piraanki dhawoo ta'es immoo dhaabaa. Bakka yeroon isaa fagaateera. Mee yookaan piraankiidha wanni kun piraankiidha natti himaa. የማይሆን ነገር ውስጥ ገብቻለሁ። በቃ ተውኝ በእናታችሁ ለምናችሁ። በቃ በጣም ሞራል ይገባል። በቃ ሲጨበጨበ አንደኛ ነህ አንተ ጎበዝ፣ በጣም ጎበዝ ነህ። አሸማር ከፉኔ ከበጀሞ ሁርዶፍቶ ተኮ ከነን ባይ ሲንጃለዱ ኢስን ከበጁ ከነን ኤኙማን ኦልቲ ኢዶ ጉዳይ ስኒፍ ቀቡ አከም ነጋ ኬሰኒ warri biyya keessa jirtan biyya alaa hojii kamurraayyuu teessanii bakka kamuu jiraatanii amantii kamuu hordofaa na wajjin jirtan na deeggartan na hordoftan hundumti keessanuu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kooti yaa'u nagaan qabuun jedhamu wanni uumamus wanti jiru jiraatus wanti gaaka nagaa nama dhowuuf jiru nama bukeessu baay'een jiraatus yaa'u nagaa mitiin jedhani sababni isaa nagaadhaani nagaa kooti waan ta'eef egaa suura irratti waan baay'ee argitaniirtu jalqaba irraa ka'ee jechuudha. ብዙ ነገር አይታችሁታል። wanti nabratti uumames wanti narra ga'es waan darbuudha. Garuu achi keessatti waan tokko hubadheera. Innis dhugaa jirtuuf, haqa jirtuuf, waan beektaniif, waan argitaniif dhimmitanii baay'ee dhimmitanii akka dhugaa cinaa dhaabbattan akka na deeggaraa jirtan waan jiru qorattanii irra geessanii karaa jiruun akka na deeggaraa jirtan isuma dhugaa baay'ee argeera. Namoonni karaa koomentii kaleessa viidiyoon gallakkise irratti karaa koomentii waan baay'ee yaada baay'ee naa teechistan jirtu. Karaa keessaallee namoonni hedduun waan hedduudhaan dhugaa naa ba'aa turtanii. Ani isuma dhugaa jechuun nama tokko amansiisuu danda'u, nama tokko waan sana hubachiisuu danda'u, nama baay'ee garuu biyya guutuu garuu waan kana hubachiisuun baay'ee ulfaataadha. Jalqabas wantiin ani shakkaa ture wanta kanaan hordoftoonni kiyya akkanatti dhaarre, ummanni akkanatti dhaarre, ummanni dhugaan tuni ummata biratti akka hin banne bakka jechuun waan hin taane keessa akka isin na jalaan galleef baay'ee tokkoon yaadda'aa ture. Isuma dhugaa jechuun bakka hiriyaan kiyya hiriyaatiyya karaa ta'een hubachiisuu nan danda'a. Yaa'u hamma nama tokko hubachiisuu nan danda'a. Amma sa'aatiin wuxiratii keessa jirutti bakka jechuun nama tokko kophaasaa odoo sitti deemee namni tokko kophaasaa otoo waan tokko godhee waa ofirraa hamma ta'e qolachuu dandeessa. Gurmuudhaan nama sitti deemu garuu baay'ee ulfaataadha. Dhimmi kun ana giraa na gabba'eera sirumaa baqqaane jechuun humna kooti ol ta'eera. Tokko yoon duucheedhe tokko yoon qabeedhe tokko maali wanni akkanaa maali manustu gabicheeno maal keessan gali maalidha wanni akkanaa maaliin ani bakka naa galuu dideera wanni kun ምን አይነት ነገር ውስጥ ነው የገባው? ዮካን አና ሰሙክ ያለ ዞርሱዳፍ ወካን ነመራቹዳፍ ድራማ ነረቶ ጀተኖ ተይ በቃ ነዲሳ በቃ ከነጫላ ሰሙን ኮን ዞር ዋንቴም ነዲሳ በእናታችሁ ተው ሰሙነ ናነሱዳፍ ወጀቻ ጅርተኖ ተይ ፕራንክ ነው ተይስ ሞ ዳባ በቃ የሮን ሳፋ ጋቴራ ሜውካን ፕራንክ ነው ወኒ ኩኒ ፕራንክ ደዳ ነቲማ የማይሆን ነገር ውስጥ ገብቻለሁ። በቃ ተውኝ በእናታችሁ ለምናችሁ እንዴ አረግራ ገባኝ እኮ ሙክታር ላንተ ደግሞ በቃ በጣም ሞራል ይገባል። በቃ ሲጨበጨበ አንደኛ ነህ አንተ ጎበዝ፣ በጣም ጎበዝ ነህ።
Bakka yaanni ati barbaaddu si tasakka'eera. Wanti ati bakka yaanni ati yaadde si tasakka'ee ture. Bakka ለዛሬ ተሳክቶልሃል። አንበሳ ጎበዝ ሙክታር ጎበዝ እንደንዴሳ በቃ ጎበዝidhaati baay'ee ጎበዝidha. ሶስተኛ ለመጨመር ከአንድ ጋር አጣላኝ አይደል? ካለችኝ ጋር አጣላኝ። ሰደፋ ደበሉudhaaf jette. Sadaffaa dabalachuudhaaf jettee ani jechuun bakka shakkaatan ture ijoollee. Bakka dhuguma jechuun waan tokko intini jechaatan ture. Bakka wanni akkana intalatti tana muktaaritti kan fide ana. Muktaarin dura anaan ol beekti jechuudha. Ana jala garagalee ጓደኛው ነኝ. Bakka isuma dhugaa isinitti himuudhaaf muktaar ammaa miti kanan beeku. Muktaar tureera. Caaltuu duras eenyu duras muktaar tureera kanan beeku. ለኔ በጣም ጓደኛዬ ነው. baay'ee nama wal jaallannu, baay'ee nama wal kabajnudha. Kabajaan irraa fuudhe. ምን አይነት ነገር ነው? ማሊ ወነከና ጀራ akkanatti viidiyoo wajjin hojjennaa viidiyoon hojjisaa maali ምናምን እንተለቲ አማ ከና ያሜ እቹዳ ጓደኛዬ ነበረች እቹን በቃ ኖርማል ጓደኛ ነበርን ለካ በቪዲዮ ምክንያት ሌላ ነገር ውስጥ ማግኔት ጅራ ማግኔት ሲያርክሱ ወይቱ ጅራ ዱበርቶተራ ዱበረራ ማግኔት ሲያርክሱ ወይ ዋን ሲሳብ ወይ ጅራ ሱን እስቲ ንገረኝ ani suma dhugaa suurota kana yoo wajjin ka'an bakka normal akkanumatti siyaaduma intalatti irratti argatan ture suurota kana normal masalenya ani bakka waanuma normalin se social media irratti galakkise inni bakka ani suurota waan ammaa kana jechuudha karaa biraatiin argadeen jalqaba suuraan irratti ergame kan ishee wajjin ka'an kan maali bakka yoo normal footoo masale hamma akkanatti ka'u dubbiin tokko oduun qorriniif gara dubbii biraa kana oduu ishi maatii kana natu diigaara jedhama maatii kana natu diigaa jiraa jedhama anatu maatii kana diigaara footoo kana ko ani magraan akkanatti caaltuu wajjiniin maalii qabaa magraan akkanatti caaltuu wajjiniin akkas akkamit maal akka jarana dhugaa bakka kiyya oduu buutanii waan kana bakka waan bir akka draamaa na jalaa fakkaachuutti ga'e bakka wanni kun bakka ani draamaa እየመሰለኝ ነው ይሄ ነገር በቃ ድራማ ነጥ fakkaachaa jira wanni kun maali wanni akkana maali hin argine ነው wanni akkana በቃ እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሞኝም አያውቅም እኔ ani waan namarratti honan arginen jibbaan wanni akkana garuu kan namaati irra dachaa kudhan dachaa 20 30 ta'e naa dhufe suuraa kana gaafan dura argu suuraa muktaariif intalatti tana kana gaafan dura argu bakka normaalidha yaaduma bakka jechuun normaalidha akka isaaniisan suuraa footoo walirratti qanabbaree maalii godhee footoo walirra kaa'ee caaltuu wajjin magraan eenyuun ko manni yaqalluko hin beeka namni eenyumtu hin beeka wanni kana jechuun footoo walirratti qanababbaramee jiru kana kan isaanii garuu qinibbirii miti footoon na harka ture footoon ammaatis kan na harka jirus qinibbirii miti garuu ahay ijoolleen kun diraamumaa fi bakka maalidhaa fi ani akka isaanii kanatti oduun suuraa gadal lakkisa viidiyoon gadal lakkisa ta'e tidaariin muktaar hamma amma ture kanaayyuu hin turu ture bakka ammuma amma taa'e kanaayyuu hin taa'u ture ግን አላሰብኩማ maatii diiguu yaadu qaba እንዴ ani ko maatii diiguun nama sammiidhuu qofa oduun taane si miidhuudha maatii namaa diiguun ofii kee miidhuudha sababni isaa rabbiidha waaqa kan maatii san ijaare waan ta'eef maatii san kan walitti fide waaqa waan ta'eef kanaaf bakka jechuun in ulfaata maatii namaa rabbi nama gaafata waaqni nama gaafata ለኔ ኖርማል ነው jechuun bakka injiraamati
Ani maal jedhanii waan kana akka ibsan hin beeku. An namni oduu waan biraatirra jiru waan biraatirra illiidhaan deemaadha mucaan kun illiidha. Illii keessa yoo jiraatte bakka illi kooftee yoo jiraatte illiidha. Illiin na qabeetaniidha. Gorsaa qabaa hiriyoonni isaa qabaa. Mucaa kana qabaa hiriyoonni warroonni itti dhiyaatan caaltuu maalii minaamina caaltuudhaan akkanatti walitti deebi'a. Obboleenni firri isaatis caaltuudhaan walitti deebi'a. Akkana godhaa oduu hin taane hidhaa qabaatu yaa hidhamu. Hidhaa isa kaan mana waajjira poolisiitti hidhamu sana oduu hin taane sansalataan hidhaa maraateera bakka. Abduu Alliju. Mucaan maraateera maraaturra jira waan ta'eef sansalataan miila isaa luka isaa harka isaa hidhaatoo manatti galchaa bakka. Mucaan sirrii ta'e akkana hin jiru. Bakka waan dhugaadha wanni akkana hin jiru. Akkamitti namni itti daarii biraa keessa oduu jiru footoo akkanaa poost godha? Namni akkamitti oduu dubbiin biraa wanni biraa irra jiru haay lakkii caaltuu wanna akkanaate dheet araarfata kan jiru dhokfachaa deema moo kan dhokatee jiru iyyuu immoo itti baasaa deema. Wayis caaltuun alfan lakkaata. Moo caaltuudhaan barbaadin? Caaltuu soon barbaadin ta'e wanni dhiise. Ani amma waa'ee itti daarii keessa waan akkanaa jechuu miti. Ani dubbinatti seessisnaa dubbinatti fidina. Bakka kan keechan quufeera naga'eera bakka. Wadanee attaamtu akka nama tokkootti akka hiriyyaa tokkootti akka nama wajjin nyaatee dhugee tokkootti waan jiruun isin gargaareera. Hamma ta'e isin gidduu kaadheera. Namnis maal naan jedhaaf. Bakka hamma ta'e isin gidduu deemeera bakka. Dogoggoraanis haa ta'u dhugaadhaanis haa ta'u hamma ta'e isin gidduu deemeera. Wanni dabe gara dabeetti dabeera. Kan sirrate gara sirrateetti sirrateera bakka. Nadhiisaa aneen ta'uun ndee bakka ani hiriyyaa waa mucayyoo tana dhiisi kan barbaadde wajjin algaarra ciisi poost godhuu barbaadde. Yaa gabaanyimanii bakka kaa'uun baala. Ndee ani lijuu abdu'al nje bakka kanaafi sii cabaccabeera bakka. Antas ati ofii keeti sadii gootee ana takkittiidhaan adda na baaste miti bakka cabacabkuulli ko goobazna. Ani immoo kan biraatii miti jalqaba ummanni bagana taradde. Dhugaa jiru kana ummanni baganaa beeke. Oduu ummanni fuula isaanirraa gara galfatee akkan itti waan kana keessaa bahu hin beekun ture. Ummanni baga dhugaa kana naa beeke. Baga akka isin jettan akka intalattiin sun dubbatte baga ummanni hin dubbatin. Baga ummanni waan kana hin shakkin. Viidiyoon karamii akka dhufeen wallaale. Garuu nan hubadhe deemee. Bakka ana yookaan ana sammuu kiyya na zoorsuudhaaf yookaan nama raachuudhaaf diraamaa irratti hojjettanoo ta'e bakka na dhiisaa. Bakka kana caalaa sammuun koon zooru waan ta'eef na dhiisaa bannaa taatu ta'u. Sammuu na naannessuudhaaf hojjechaa jirtanoo ta'e piraankiidha yoo ta'es immoo dhaabaa. Bakka yeroon isaa fagaateera. Mee yookaan piraankiidha wanni kun piraankiidha natti himaa. የማይሆን ነገር ውስጥ ገብቻለሁ። በቃ ተውኝ በእናታችሁ ለምናችሁ እንዴ እሺ ከመ ጎዱ ማል ጎዱ እንዴ kan hiriyaa kooti waanan jedhe shii hubachiisuu nan danda'a. Isinis karaa kanaan akkana deeggartan abdiin qaba. Ishee wanni ishee aarsee jechuun ani karaa kanaan isin beeksisuun barbaanneen ture. Bakka jechuun waan ta'e wayitiin akka kanaan duras xiqqoo haasa'eera waa'ee 10,000 guutee sanirratti keekii uumama goonee waan ta'e haasofnee irraa haasa'een ture. Akkam beekamnee fi garuu hiriyaati karaa kanaan isinan beeksisaa karaa kanaan walan isin barsiisa jedhee yaadee hin beeku yaadeen turre
bakka akka barattaniif malee dhimma kanas akkan keessa jiru jechuun bakka itti himuu barbaadee hin turre. Yuutuubii akka carraa ta'ee yuutuubii kiyya sheer godhaan turre akkuma argitan jechuudha. Gara sooshaal miidiyaa biraati irratti sheer godhaan turre. Ishiin sooshaal miidiyaa keessaa yuutuubii hin fayyadamtu. Baay'ee jechuun namni baay'een bakka namni karaa isaaniitti irratti sheer hin goone jechuudha yuutuubii kiyya kana. Karaa feesbuukii, karaa tiiktookii, karaa maalii waan garaagaraa kana sheer godhee namoonni baay'een arguu danda'a ture. Garuu immoo beekatumaaf dhimma kana keessa hagam ba'utti jedhee yuutuubii kana sheer hin goone. Dhimma kanas itti himne bakka woomaanan dadaabbasaa dabre jechuudha. Waan irra ga'us maalis bakka sababa biraa godhee bakka jechuun bakka akkasumatti inni gochaa ture. Akka carraa ta'ee viidiyoo 2-3 wayiitirra geessee turte karaa biraatiin amansiiseen ture. Garuu waan kana keessa akkan baay'inaan waan kana keessa jiru hin beektu turte. Namoonni baay'een hiriyoonni koo waan kana maaliif hin hubachiisnee, maaliif ittiin beeksisnee, maaliif hin dhageessisnee naan jechaa turanii. Garuu immoo bakka jechuun natti fakkaatee ture waan hin barbaachifne keessa hin galchu dheetanii. Sababni isaa akkuma argitan namoonni baay'een bakka jechuun nama tokko lama jedhu gurmuudhaan natti onneechaa jiran waan ta'eef kan ana barbaadan ishii akka hin arganneef anarraan balaa ga'uudhaaf dhufanii isheerraan akka balaan geenyeedhaaf jedhee waan kana dhoksaatan ture. Inni kun immoo deemee balaa biraatiif na saaxile. Maal jedhee akkan ishee hubachiisu hin beeku. Waaqayyo na gargaaru. Bakka karaa ta'een akka na hubattuuf bakka akka rakkoo ani keessa jiru kana argituuf waan jiru nan hubachiisa. Bakka dhiifama naa godhaa. Waa'ee ishee kana caalaa asirratti haasa'uu hin barbaadu. በጣም ይከብዳል። ባየው ulfaata ዋንን keessa jiru በጣም የሚከብድ ነገር ነው። ያልፋል። hundumtuu hin darba. Namni namaa wajjin walitti bu'ee hamma ta'e erga tarkaanfateen booda waan biraatti ce'uu danda'a, waan biraatti dhufuu danda'a yookaan immoo waan san keessaa ba'uu danda'a. Namni maraatuu wajjin wal lole, namni maraatuu wajjin walitti bu'e bara isaa guutuu isuma wajjin akka maraatetti anatu bakka hin taane seene. Jalqabatti garuu intalattii san seenaadha maqaan ishee. Muktaar bira deemuun duratti si biran dhufa. Waan ta'e hundumaa sirraa dhaga'uun barbaada. Anchi gaamaxaalla. Ati maaliif akka akkas goote? Maal yaaddee akka akkas goote? Maal hubattee akka maaltu jechuun maaliif akka akkas taate? Maaliidhaan akka tuqamte? Si bira dhufee sirraa baruun barbaada. Egaa kabajamuu hordoftoota koo jalqabaa kaastanii hanga ammaatti waan na duukaa buutaniif, waan na hordoftaniif baay'ee tokko galatoomaadha. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabajaa. Isa kana gaafan isinirraa argadhee qofa otoo hin taane dhabeetis waan kana calledhee hin beeku. Jaalalli keessan baay'ee humnaa ol jechuun humnaa ol nama ijaara. Tokkummaan, jaalalli, kabajaan isin namaaf qabdan kan addaati. Baay'een isin galateeffadhaanis baay'een isin kabajaa. Naa jiraadhaa, ulfaadhaa.